Nagaanii fi araarri Waaqayyoo iddoo isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Ani obboleessa keessan Maarkos Solomoonidha. Karaa YouTube channel Maarkos Solomoon Official jedhu barumsa walitti fufaa sagalee Waaqayyoo isinii biraan gahaa jirra. Hanga ammaatti mata duree jaalala Waaqayyoo Isa Dinqisiisaa jedhu kutaa tokko hanga 5tti barachuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo mata duree kana gabaabsinee cuunfaasaa yeroo itti ilaallu ta'a. Hanga dhumaatti turtiin keessan nu faana ta'u jechuun jaalladha. Barumsa keenya irraa kanaa mee kadhannaa na eegallu. Waaqayyoo abbaa keenyaa maqaan kee haa qulqullaa'u. Waan hundumaaf bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Yaa Waaqayyoo jaalalli kee maal akka ta'e hubachuu akka dandeenyutti akka ta'utti akka nuti hubannuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin nu barsiisuun jaalala kee ta'u. Amma iyyuu dhugaa dubbii kee hubachuuf yaa Waaqayyo obboloonni dubbii kana dhaggeeffataa jiran akka ta'utti jaalalli kee dinqisiisaa isa ta'e sana hubachuu akka dandeenyuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaana kee nuuf baay'isi. Waan hundumaaf galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin Ameen. Barumsa keenya kutaa darbe keessatti jaalala Waaqayyoo Isa Dinqisiisaa kan jedhu hanga ammaatti barumsa walitti fufaa kutaa kutaadhaan hanga kutaa 5tti ilaallee jirra. Barumsoota kana namoonni hin ilaalle duuba deebitanii ilaaluu dandeessu. Kutaa tokkoffaa keessatti jaalalli Waaqayyoo Isa Dinqisiisaan maal akka ta'e gaafa ilaallu Waaqayyo akkasitti tokkicha ilmasa nuuf kennuun isaa jaalalli isaa dinqisiisaa akka ta'e akkasuma jaalala Waaqayyoo Isa Dinqisiisaa gaafa jennu kutaa lammaffaa keessatti hiikaama jaalalaa nutti himuutiin jaalalli maal akka ta'e kan nutti hime Waaqayyo mataa isaa waan ta'eef caafata qulqullaa'aa keessatti karaa Yesuus Kiristoosiin ilaalleera. Inni kan biraa kutaa sadaffaa keessatti wanti nuti ilaalle jaalala Waaqayyoo Isa Dinqisiisaa gaafa jennu jaalalichi dhugumayyuu baay'ee dinqisiisaa amma jechaan ibsamuu hin dandeenye gararraa akka ta'e ilaalleera. Kutaa arfaffaa keessatti wanti nuti ilaalle immoo bu'aan jaalala Waaqayyoo Isa Dinqisiisaa maal akka ta'e bu'aa jaalala Waaqayyoo Isa Dinqisiisaa kana keessa maal argannee maaltu nuuf ta'e kan jedhu kutaa yeroo darbee keessatti bal'inaan waan ilaalleef duuba deebitanii ilaaluu dandeessu. Inni kan biraa kutaa 5ffaa keessatti immoo jaalalli Waaqayyoo dinqisiisaadha jenneerra. Jaalalli Waaqayyoo inni dinqisiisaan suni hin mul'ate. Jaalalichi mul'ateera. Boolli ta'ee macaafa qulqulluu keessaa jaalalli suni kan inni ittiin mul'ate karaa Yesuus Kiristoosiin ta'uusaa caqasa kutaa macaafa qulqulluu tokko irratti xiyyeeffachuun baay'ee ilaalleerra. Namoonni viidiyoo sana ilaalle duuba deebitanii akka ilaaltan isin jajjabeessa. Dhugumayyuu jaalalichi mul'ateera. Jaalalli Waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoosiin mul'ateera. Egaa barumsoota kana waan kanaan dura ilaalle viidiyoo sana deebisanii ilaaluu dandeessu isinii. Egaa jaalalli Waaqayyoo dinqisiisaadha gaafa dhuguma jaalalichi dinqisiisaa. Dhugumayyuu jaalalli Waaqayyoo jechaan ibsamuu kan hin dandeenye jecha garas kan ta'e gochaan kan mul'ate waan ta'eef jaalalichi dinqisiisaadha nu jechisiisa. Egaa mee cuunfaa jaalala Waaqayyoo Isa Dinqisiisaa kanaa haa ilaallu. Macaafa qulqulluu keessaa caqasa 2 qofa fayyadameen cuunfaa jaalala Waaqayyoo Isa Dinqisiisaa kanaa isiniif qooduu barbaade. Dhuguma jaalalichi dinqisiisaa, dinqisiisaadha. Macaafni keenya isa kana yeroo ibsu jaalala jechuun isa kanaa nuun jedha. Hiikaa jaalalaa nutti himaa jechuudha. Akkuma yeroo kutaa 2 keessatti ilaalle jechuudha. Macaafa qulqulluu keessaa wanti baay'ee na dinqisiisu ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 10 caqasa sana hedduun jaalladha. Yoo dubbistanii nuyi Waaqayyoon hin jaallanne inni garuu nu jaallate. Ilma isaas cubbuu keenyaaf furee ta'uuf nuuf erge. Jaalala jechuun isa kanaa. Mee yaada obboloota koo nuyi Waaqayyoon hin jaallanne inni garuu nu jaallate. Kun dhuguma amma jaalala Waaqayyoo gaafa ibsuuf kan dinqisiisaadha gaafa jennu irrayyuu kan caaludha. Nuyi namoota Waaqayyoon jaallatamuu miti Waaqayyoon jaallachuuf iyyuu fedha hin qabneedha jechuudha karaa kan bira. Sababni isaa nuyi namoota Waaqayyoon jaallachuu mitiiti jaalalli Waaqayyoo maal akka ta'e hubachuu hin dandeenyedha. Sababni isaa nuyi Waaqayyoon hin jaallanne nuun jedha kitaabni qulqulluu keenya inni garuu nu jaallatedha. Jaalalli isaa maal akka ta'e argisiisuuf garuu ilma isaa isa tokkicha nuuf kenna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanarra waan darbe waan biraa waan jechuu dandeenyu hin qabu. Sababni isaa namoota Waaqayyoon jaallachuu hin dandeenye, namoota Waaqayyoon barbaaduu hin dandeenye, Waaqayyoo ofii isaa nu barbaade, Waaqayyoo akka nu isa jaallannu ofii isaa ilma isaa nuuf kenne, ofii isaa nu fure, kitaabni qulqulluun nutti hima waan ta'eef. Kanaaf dhugumayyuu jaalalli Waaqayyoo dinqisiisaadha. Jaalalli Waaqayyoo isa osoo nuyi isa hin jaallatin inni garuu nu jaallatedha. Sababni isaa furee cubbuu keenya haa ta'uu fi ilma isaa dabarsee nuuf kenna. Akkamitti jaalala? Maaliif kaayyoo isaatiif karoora isaatiif ilmaan namootaa fayyisuuf? Nuyi isa jaallannee osoo hin taane kun yaada keenya isa hamaa fi hojii keenya isa ciiggaa isaa sanaan diina isaa taanee waan turreefidha. Kanaafidha macaafni nuyi Waaqayyoon hin jaallanne kan inni jedhu.
Inni garuu kanuma keessaan ilma isaa tokkicha nuuf kennuutiin cubbuu keenya habaatuuf, yakka keenya fudhatuuf, sababii yakka keenya bakka keenya haadabamuuf Waaqayyo haada'uu fi bakka keenya bu'uu akka inni qabuuf dabarsee nuuf kenna. Karaa kanaa immoo Waaqayyoon duratti akka nu araaramnu, Waaqayyo wajjin nagaa akka nu taanuuf. Egaa macaafni qulqulluun keenya jaalala jechuun isa kanaa jedheetu hiikaa jaalalaa nutti himaa jechuudha. Isa Waaqayyoon osoo nuyi isa hin jaallatin, inni garuu nu jaallateeti. Jaalala jechuun isa kana jechuun isaa Waaqayyoon osoo nuyi hin jaallatin, inni garuu nu jaallateeti. Jaalalli isaa inni yaada keenyaan hiikamee, ibsamee, dubbatamee bira kan hin gahamne isa gararraa kan ta'edha. Osoo ilma isaa hin bararsiifatin tokkicha isaa nuuf kennee isa nu jaallatedha. Inni furee keenya ta'e. Kanaaf immoo araaree nuuf ta'edha. Fuula isaatti qajeelata ta'aniira. Nuyi warra diina Waaqayyoo turre, hamma garuu qomoofamoo warra jaallatamoo ilmaan Waaqayyoo ta'ani. Waanuma karaa kamiin herrega kamiin dhufuu hin dandeenye waan Yesuus Kiristoositti amanneef ilmaan Waaqayyoo ta'aniira. Araarri nuuf ta'eera. Karaa jaalala Waaqayyoo Isa Dinqisiisaa gara jireenya bara baraatti nu geesseera. Jireenyi bara baraas Waaqayyoo wajjin karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin araaraaf nagaan nuuf bu'eera. Warra itti amanuuf. Isa wajjin bakkuma inni jiru bara baraan jiraachuuf jiraachaas jira. Sababni isaa namni Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaatti amanu jireenya bara baraa qaba waan jedhuuf macaafni qulqulluun. Kanaaf jireenya keessa jirra jennee dubbachuu dandeenya. Karaa kan biraa karaa Yesuus Kiristoosiin poozishinaalii mirga abbaa jirra. Dhugumayyuu jaalalichi dinqisiisaadha. Egaa jaalatamoo obboloota koo namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan waan tokko isiniin jechuun barbaada. Jaalalli Waaqayyoo araara fidee, araarri immoo nagaa buusee, nagaan kun immoo jireenya bara baraatiin nu ga'e yookaan jireenya bara baraatti nu geesse. Kunis bu'uura irraa Yesuus Kiristoosiin beekuudha herregni isaa. Inni gooftaa fayyisaadha. Isa jireenya bara baraa warra itti amananiif kennuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17:3 gaafa dubbistanii Waaqayyoo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isatti ergitees beekuun isaanii jireenya bara baraati jedhe Yesuus. Namni bu'uura irraa Waaqayyoo wajjin araaraaf nagaa argachuu kan danda'u Yesuus Kiristoosiin beekee amanuutiin. Waan hundumaaf maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Viidiyoo kana yoo keessaniif shaakaluu dagatinaa. Yaada yoo qabaattan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Hanga ammaatti mata-duree jaalala Waaqayyoo Isa Dinqisiisaa jedhu kutaa 1 hanga 5tti kan baranne kana fakkaata. Dhuma irratti namni Yesuus Kiristoosiin beekuutiin amanu jireenya bara baraa qaba. Sababni isaa Yesuusis kanuma dubbate. Namoonni Yesuusin hin qabne itti amanuu isiniif ta'a jechuun jaalladha. Shalom. Galatooma.